كمان كانوا في راسي بس إلمام كل كيس أنا من إيتا يا ده السيسة Garam deh. Kucing awak dah cuba berapa? Mana udah? Apa udah itu? Sini. Ini kalau sudah. Wah, apa tadi nak rukwa? Mana? Yero nak sakit nak rukwa. Gana mati tu rumah sedih tu yero saya mungkin. Ati baati masal wasir la kofta. Ma atum jadi enggak dakan anjir nih. Baati terbat tidak lima nak alat tu bayi tahu. Mati terbat lenam unjir ada. Wan nak kasin tahu mandalin sagal gu tidak. Limon tiak kangku satu firan, ini gu tu firan. Malah dia tapi kerap jadi malah entah. Akam terkat baati terban dalai terai gana. Baati sagal malin tu nam dekat aja. Dia kerap jadi terbat tidak lima alat. Amat almalai terai tu. Rufnani ni mama rufut jadi terus. Lata ental arumum. Tindal tu al terai warakai sampai segesa. Namnya sisi faya dulu. Wah, dah fi negasi kau ada tu hadu lepak aja. Akam siru kuman dalu dia. Ano din ang bekon. Naruko jirati ako mayroon alam na ko na gogora. Makanan tu alte argite pakatan. Kami be. Mo ta dala heddu argami. Aha, namo tu argite adille simedi sabe takkan namo. Rufana pakata. Hai gatta sinjare ber mal tar. Indu finjare ina kanu. Baju si makan sa ka bawne fe turun. Mako ma ilma gatte dagatte. Akami tinda kan maka base fi bati shani uddasani wai tiwame be ka sanim nar ka bari maka. Gana yo ni dalate maka wame maka sa tin ka batia kasin maka ka bari. Ati kama jaibat. Ilma makan ka alat ude mako masalla dagatta. Inshallah dala tu sutuma in ka bari. Tamma dalu muddamini ti dikops. Ya no fil bi kan ko sinjira baran. Ati e jette chifte kan dibin ka uljeri tariya. Hai ya uljeri ta dalatu ni rafa. Ya bu yani sage te uljeri ta ga garagale ta dalata. Wanna kasin jirtu ana sinjira itimi uljeri tirasi jalaka. Tatu karai ni tindala son tirasi jalako. Rufana pakata tin kalladda. Inta persiti be uljete jalaka makata ojala Abang cinta itu maka damai cara kami itu cinta benar ramai kaki kena. Olinga ba kenal na olinga. Nala dari fer ukam stage jesu denta. Hai, seni mata dari kata berana kadar deh. Ati itu folat tak kemana garang verte kisah tak. Asyik tina tu dalte swajra kan. Yo asal tak golan ni lebih kong. Warak yang sembilan sih kemana intan. Oh, itu nak kasi mana pakala. Intan orang kan sinjal bergading kami ni. Itu apa? Kain nuas kalau suara kayak virus kisah sinna tinggalnya. Okay. Ayah itu nak kasi kau mati jadi kasi tu ya deh. Dah virus okay. Memang ada je tak cuma aku berbadi mari orang benak pakai tu kalau mui okay. Sudah oling kai. Pasal mama mati sampai ya nawa ya bermerka file dari sini aku dah. Mari kita nasi sih kau sedih kali. Saya rawat timbu kasi tu. Gue harus enak kini ta. Dua baca tu mana? Mereka sekarang nak orang gaji. Ada tina kali nak kan kezai timiti. Amma kai ufat tu dunia asmi. Mereka ada sih nama apa? Yom manzi yesu. Fentin arabite. Ay, fajatte turani wan turani ko sa. Asmate tu, asmat simbrat thade tu. Kakas mana nela rakati tini. Ajiti. Bakada dubartiin jirati ta'u mucaabrati. Dhufanna fakkaate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akam nagaa jirtani? Nagaa dhufte mijatni yaa. Akam. Akam bolati ya? Wah iya. Tai. أبدأ يلا أبيكم نجامسين لا الحمد لله كم تغذية أنا جامد الحمد لله اليوم فياسي كبدي أكمي سلا سندب هنا تاني أكمي يروم كلام جرامي تغذية مال قولي دو أي سيقولا رب فيما سيائكم نجان سيائكم أكم سلاينو ديرمو
dubartiin adda baafattanii Mana hakimaan qabu. maal isin mana hakimaa dhaqeef cheekaappii godhe cheekaappii moo meekaappii jedha san ittiin godhe as silaa akka biraa fayyumaame Nagaa. maqaa isaa yoo dho'ettanitti baastansi moo hakima sana dho'ettanii meekaappii moo cheekaappii jedhan san hin goone garaa hin beekamne dhalaaf dhiira ta'uu adda Haraama jedhanii. eenyu jedha Sheekatu nuti haraama. Akkanumatti biyya maqalatti ilaala jennee. ayyoo maaliti rabbumaan si haala rabbi nagaa si eegu kasanii salphaadha kamatee illaa ta'u hin haadhalatu akkasii mee waan kennitu fere kaate Ka'eetini waan kennaaf. waa itti kennimee Walaal uumaa takka hin barbaadu. waan silaa Abdi afur gaafa dhuuncu tanan ofirraa ijjiiree buloo. waan silaa nyaachisan sanillee seera itti kenniti Maa nyaattuutini kajaarsi ta'e nyaachisuma jiran fakkaate. waan akka ho'aa waan bulluqaa waan ilmoo Suuta dhalachiisa deemne. Ah, saree mana nyaate. jajjabdu intalli jajjabdu marqaan guddatte Maana. garbuun guddatte Maana qamadii ittillee ulfaatu argiteemi garaa keessa homa kaansii qabdu fakkaattu ilmoo miti Isin kanna taa'e. argitu cimtuudha Ijoollee jajjabeettiidhaara humni isii akka dubartiitiiti akka dhiirati qaama kanas jajjabaatti anatti baateera Sitti jajjabaame. anaa yeroo hin dulloominii abbaate Abbaan eebba hunda gongoree. anatti baate cimtu abbaante kana ispoonjii see ta'u ispoonjii see ta'u Abbaa yamma na tuutte ijoollee mul'aatti. maal sura laaranillee jaartii tuttuqe waan na biraa tuqe Soddaan itti waan kennate. maal kan akkas taphadhu kan Amma taphata kalaas isillee xiqqoo dhukkubee ashii asaa bubbultu amma deemaa gahaa. Taa'e ilma kee. Ture waa deemsaa qaba. Akka taarii Inni muddama qaxaroo illee qaba. Achillee ta'ulleen adda jirti namni qe'ee san keessa illee waa naanne sun jiru. Akkas maraan bilbilaan isin waadha. Qo'ee kamee bunaa fi xiqqoo waa. Laa amma waan jedhu. Waillee finne waan nyaattee deemtu. Laa sun amma dhufee nyaata. Nagaa jiraata. Ayee nagaatti kaa ilma kee rabbisi biraa jiraatu. Amiin amiin. Akka kaara kaa kaafata. Sa'aatii yeroo deemte. Dadhabtanii meeqa? Deemu fi bulture? Bulummaan deema ta'uun adda jirti maal beekan. Wayillee sun jaatin deemta? Nyaatuma dhaqqabu sa'aatiin ammaa yoo kuteera. Kalaas nagaan jabaadhu rabbi nagaan si haa eegu. Maraafuu sii dawwal. Koo dhaluuf sitti dhagahamte yoo guyyaan gahu taate naa dawwal. Tola sii. Hafuun naa godha akka qalbiin nan bane. Ayyee. Ayyee naa jabeef mucaa waliin hin dalagin. Tola. Intalati akkamira way garanna la sidhu dhukkuba akkam jaarsisan kee way sida darba silaa hodhiiti zamana akkuma rabbi fedhe. Waan daddarba waan beeku inni miskiina. Sila amma guyyattu kalaayee dhufte moo akkamire? Guyyaan ammaatuun kala ofirra sima yaada sima bira ta'uu barbaadeeti. Isaan dhukkuba waan beekamaa jedhani ka sima bira na fiduufi. Haadha akkasii mala ajaa'ibaa barate maan alataa dhuma sanyii jedhaa. Garuu warra maana gaafate torbee guutee eegas bira ture booda. Waan biraatiif sin gaafanne gaafa yeroo fi dhukkubeetii fide nuun jira. Amma kun nuun jira ittiin nama torbee guutuu nu bira taatanii waan si dhukkubu sin nagarree kanumaafis sin jira. Naasanumaa fi illee jiddumaa sitti meedhee dagadhee homaa ayyaatiin homaan dhukkuba. Yeroo na kalooftee katti deettu bara illee simaaf dhiisee malee silaanuma dhalaatiin yaadaaf ilma wal bira dhalannee dhiifne. Amma silaanaa hagana geetti tana osoo qabdu dharuun saanfattu. Maa salfadha edaan barbaaddu obboleetti kun kophaa kee jiraanumaa malee abbee malee. Saniif hin jenne isatti xiqqoo naabbeettu na irraa dulloomutti hin jiraatini. Osoo inni hin dulloome takkitti irraa dhala jedheetiniin akkanatti afaan inni diidee sireerra ol bayu. Hai ummaatiyyaa maatu dulloomu jirtaate ammallee qalbii kana dhiisne. Duraan shawwatee fedhatu himmaanuu yeroo ati ijoollee tuttisan dhaluu dhabde. Yeroo sana ijoollummaatti natti taphattee am jetti yeroon tiyyeen genne itumaan osoo olii gaddeemee bashaanan osoo maal jirutu yeroo tiyyee fixeetini. Amma kun takkitti dabalachuun fedhaadha. Amma qaataa kootu jedhaan carrisanatti fakkaatte meeshaa dhufu. Maa yaadri yaa ummaati anuu sii dhalaa yoo kabirallee dadhabde anu maanuu dhala sii fidaamaa argata. Silaata maatii naafittu dhalatti na saatakkitti silaanuma dhalaa ittaneetini. Sanuma ittane dhalu san naa wayya jedheeti. Ittanu ofirra akkatini yooma gaafuma dhaluuf ittanu san namirraa yaaddu ittani malee. Callisee ka ittanumaan naa godha. Ka garaa qablaa ittanuuf idaa qaba. Atu ta'a ittantu na geedda gaafsan. Ajaa'iba wallaahi.
Kamarra jaartiitti yaada itti dhabuu qaba. Torbee tokko immoo kophaa kiyya bule isilleen gaaf sana akka nama guyyaa saddaruu hedduu godhama. Hagarraa dhaltee dhaltu natti jibbii jechuudha. Akkanumaan kophaa bule dhaquu qaba itti. Manuma warra soddaa sanitti dhaqee akka yaade kanaan dhiisu wajjin godhachuu achi. Na bira bulchuu qaban. Bulchitan malee mana kanaan bahu jedhaan dhaqeetuma. Nama kanaaf ka'ee deemuu qaba. كامية السلام وعليكم السلام. هذا اللي ما ضرب جرتن. تا ما ضرب جرتن. قاتلني مثلا. ايوه. ما رجعت ما تقدر أنا. لا ما تراني. فيا قبلت. المول نجازي. إيه. جالس كيسو سيندو بله. لا بالبلاد ريش. نرى الفايو نانجري كنور بكارا. ايوه. بيت الإسلامي. أكبر أنا كده. أيوة ما تيجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا كده. Gana guyyaa maal waa dhukkuba. Gana baatii lama qabdi. Kanatti agar dhukkuba. Baatii lama qabdi gana. Haakimi bitanii maa? Haakimillee laachisni gana baatii lama jedhama. Yeroo ganaadha. Yeroo sana akkam godha? Naruma yoo wadanaan jette bar muddameetu daddafee muddamee fi achitti kophaa yoo dhaltee rakkatti jedheetuma. Bareeda goota ilma kiyya baga naaf iddeetti nama rakkachuudha. Amma ji'a lama jedhanii? Ji'a lama jedhanii ji'a lama hafeeru. Malaagaa sanqorrooyitu dha na fakkaate gara naqxii na jettee gadhiisatti. Daa'ima wajjin na fakkaate. Ni taphata innis. Abbaa Kaamila mee ijoolleen tureessa olinaa haasaaniitiin mee waan afiddaatiin kootu mee. Tole ayyee taphadha. Taphadda akka ijoollee. Ayyee taphanaa akkuma. Waliin jabeessaa. Kaana maal gaafa dhaloo danaan hin jenne? Dhaloo abboo irraa olee yeroo san dhaluma edaa garuu eedda maal dhiise malee. Mucaa yoo turan dhufe jedhee eegas hin deebi'e kana amma ati baatii 9 guutu malee torbatti hin hin jenneefuma. Anti koo ijumaayyuu beekta baatii torba jette malee ammayyuu 3 ta'a. Akka 3 miti kan 3 ta'a. Ani torbee guutuu akkas yaadee kophaa bulaa ture. Ati dana sobdee akka tasteetti. Maali mucumatti na sobe malee. Ati warra kee yaaddee dhufti malee duraan daawwanni kophatti naqattee yoom da'u waan da'u si fidees. Qofallee miti huno ulfa baatii torba garaa qabaatii isheettee kophaan hin bulchitu guyyuu sanumaa fika. Maal dubartiin biroo bargisee ulfooftu jaarsa wajji akka rafuu barbaade jaarsi akka isii wajji rafuu barbaade. Dubartiin biroo barbaadde akka dubartii biraa kana korkaaftu barbaadaare. Duraanitti illee garaa qullaa ta'e maal qaba anaan ilmoo garaa qabu akkanatti na korkaasta. Yoo ilmoon akka tasaa miidhamtee akkam ta'uu deemte nanis akka miidhamuun beekame. Maal si miidha kun waan nama miidhu miti ilmoolleen guddisaa miidhu argite kun waan nama miidhu miti maal duraan gisee ilmoo garaa hin qabne maal miidhame. Seeraan akka aadaa duraanii namni aadaa duraanii aadaa jedhee oofsan ilaalliiti waan doktoroonni mana yaalatti nama gorsanillee beekuu qabda irraa barachuu qabda. Yeroo haganaa gisee garaa qabdan jettullee dhagahuun bareeda dubartiin baatii lamaaf manuma yaalaa keessatti achitti waan nyaatuuf waan adda addaa godhanii keessuma tursiisan isaan iyyuu bar jaarsan adda baasuu fi isaan doktoroonni waa beekani. Kanaafuu ogeessa fayyaatti mari'achaa gochuu wayyaa waa hundaa'u. Fayyaa jaartiitii yoo wajjin bulinaan jaa seefii ana adda dhoorguu danda'a. Ogeessi fayyaa anaaf jaartiitii adda dhoorginaa kun ogeessa fayyaatti iyyuu miti ogeessa dhibeeti malee. Kun ogeessa fayyaa maali ogeessa dhibeeti anaa dhibeeti na naqee torbee tokko guutuu kophaa na bulche jaartiitii irraa adda na baase. Amma torbee as bulte tana irratti torbee takka ola balte an dubartii biroo fide moo hin finne. Hayi maa fidda. Hayi duuban du'aaree aniin kun nama kophaa jiraadha. Baatii lama amma hoo si obse ganaa yoo ati dhaltee geessite boodallee bultii 40 si obsuu dhaan ta guyyaa 40 si obsu sun sin geetu. Amma dirqama haga baatii 9 naati buluu qabdaare. Egaa hin du'aare. Akka yaadu du'aa akka tutuuti. Akkas jennaan laal dooftarri fayyaa nu anaaf si addaan orginaan an dubartii biroo fida yookaan immoo dhibee ofii fida kun ogeessa fayyaa osoo hin ta'in ogeessa dhibee wanni siin jedheef kanaaf anaaf si addaan baasee nu lamaan jidduutti dhibee uumaa jira. Amma kanaafuu na dhageetta ammaaf anillee si obsa akka duraan guyyaa lama wal agarsan dhiisee amma torbaanitti guyyaa takka dhufee wal arginee aniifatti wajji buluu qabna. Guyyaa torbaanidha guyyaa as dhufa si wajji bula. Torbaanitti guyyaa takka dirqama si wajji buluu qaba. Abbeetii faatitti illee himi. Har'arraa eegaliitii itti himi. Har'a si wajjin bula torbaan halallee dhufee si wajjin bula akka gizee maraayu
waan ani dhufuuf beekanitti. Akkamitti waan akkana dubbataatiin qaabbattu alummaatti jechuun bulaa halkan. Tasaa akka tasaa ilma dhufee haadhati jenaa yaa namatti sababa jirrafnaatti kana dhukkubee naan qadaadii maa godheettaan ilma wal gara galchee akka buune laata. Kanaafuu inni kana waan ta'u irratti hin fakkaatu biidhaa akkamitti haadha fabbaa kiyya biratti dhuftee sajjiin bula naan jedhe. Nalagi abba fi aayyoon ta'edillee jaarsa jaarte jarri lamaan iddoo dhufte atu adda baafte jarri lamaan illee wajjaa bula guyyaan dhufu aneeffatu wajjin yoo ilmoo dhufellee gaafsan sima jalaa ka'ee waamaa rakkoon qabu. Angar waan akkana waan ta'u irratti hin fakkaatu. Mee silaa talkanees bula. Kurfaasan keessa bulan. Nalageeta bilbila keenya finiiti si bilbilee haa isaan rafanii eegee koottoo waan siin jedhu natti dhufi yookaan immoo sitti dhufa yookaan na jalaa banta barri. Waan akkana waan ta'u irratti hin fakkaatu. Taa'e waan kun qabu taa'e. Dakaatiin hin kaachuu sus waan nyaataa sin qopheessa deema nyaadha. Kaa. Eeggadhu na nama nama dho'itta. Isinoo nyaatani? Isin mo'achuun camcamte. Amma sa'aatiin hirriba keetti harkaan oofte isinillee karaa ofirraa rafa. Ani irrafaati aga taphatan taphadhaati rafa isheen dhoofirra. Kanas deema ofirraa. Eetale silaa keessumicha arras bulaame. As bulee. Mana xiqqoo sani afaa sirreessa fi achi keessaa bulu. Ayyaa. Afaa fi achitti. Rafe. Nagaya bula. Ayyaa nagaatti. Abjuu gaariis ni haa ta'u. Itin immoo afaa achiisa sirreessi inni dadhabe bakka ta'e itin haara. Tura. Bilbilaan kaaftu ka'eetu maaltu dalagu gola kana jirti na fakkaata namtichi siraa hunaan dhaga'u kophama jiriitti ka'eetti dhaqa. Baay'ee si yaadame bisuudhaan ta'e aannan sun deebiin maal raftame dhageeku. Bismillah abbaa kaamila maal ta'e sina mucaan qaaffattanii xiqqoo mallee si goota. Maal si goota gurbaa? Dhiifama kaamilaa siisee. Maal si goota maa seetto? Hayi ummaatii yemaa qabatta. Argachuu jala seente. Bakka kun baala geen adiif teessi jala maa seente. Bari si jala seenu iyyaa miti siisee jala seeni. Maati. Na qabate akkatti na qabatee bar. Na qabatee. Na qabate akkanatti fitti na qabatee bar. Maa qabate jaarsi Bari hin qabanne jaartii asee qabadde. wal fakkaatanii maa ilaaltu? Isiin karaa naa rafte hin beeku.